Anggo kabattetis namaz bucuni endesi marif Rabbi wanta kabicara orgesi imam sintane salata kaisati dalan imam sitate sin salajib Boleh salajib marif Wanna kun hundi sini dulu muda an hedu takkan gammade jolle teessan keessa gartee walitti chaatanii wanti tola fetu takkan gammade ammo Abrahim gartee ijati yadura dhufu abadan mama hundan teenya abadan ana mayro illa ke kana difa manan jogana hedu takkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi hordoftoota fi deeggartoota Fooziyaatu. Arraan tanagaa maal qabattanii dhuftan jechuun keessannoo lama obboleettii teenya Fooziyee qaalii fi Abraahim walitti araarsuuf finnee jira. Rabbi takka illee duraa tochu Fooziyaan illee Rabbi nuuf haa laafisuun illee biratti hunda caanin illee ka eegaa Abraahim galee booda Fooziyee biran dhufne. Rabbi takka illee asirra isuuti tanaaf dhufnee tiimee waan qabdan haasawa. Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota keenya ilmaan Oromoo qaqqaalii addunyaa mara irratti argamtan bakka jirtanitti nageenyi Rabbi isin haa dhaqqabu isiniin jecha dhufnee jirra arra eessarra dhuftan jechuun keessan hafa hin qabu chaanaala Fooziyaatu biratti argamna maaltu isin fide jettanii nu gaafachuun keessan hafa hin qabu obboleeyyan kiyyaa akkuma beekamutti gaa wallabdee Fooziyaa fi Ibrahim jiddu jirtu akkasumatti nuufi isa jiddullee wallabdee jira ture tamam wallabdeen teenyaas Rabbiif galanni haa ga'u dhumattee jaalala gammachuu oofu jirra arragaa obboleettii teenya araarfachuudhaaf Fooziyaa biratti argamna asumaan gaa hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu faana turan afeerraa keenya halagaa egaa dhaabu takkanaatii daawwattootaa fi kabajamtoota keenya arraan tanagaa kunoo namni hedduun Foozii biratti argamna maaliif namni hedduun kun maaliif argamachuu keessa oolamtu gaafin keessan hin oolamu Farhaan akkuma beektanitti Farhaan keenya anis birraanis Fooziyaan nu tokko arra eenyuun nu keessa haaree Foozii biratti argamuudhaaf abbaa mana kiyyaa kaniin duraanillee ganaafisa hedduu wallabbiin guddoon jirtu takkaa kanuma wallabbiin guddoon jirtu san abbaa mana kiyyaa afaan hin buufanne maaliif yoo bishaan jaarsaa fi jaartii jidduu Rabbiin bishaan fixee jiraate jecha Rabbii hunda afaan hin kaa'u maaliif yoo bishaan keenya nu idduutti hafuu kan taa'u fuulduraaf jiraate Rabbiin nama afaan hin murre jecha keessanii saniifuu gaarraan tana manguddummaa kalee ergatee ture manguddoo haa galatoomtuu furmaateen dhuftee gaafattee waa'ee haraaraatti jecha fixee jirti saniifuu abbaa mana kiyyaa akkuma gartanitti obboleessaa kabajamaa fi qaalii Farhaanii fi birraan wajjin qabannee finnee jirra takkaatiin isin jaha osoo gaafii takka hin dubbanne osoo salaamtaa isin hin gaafanne tura abbaa mana kiyyaa harka dhibbatti balleessa jira badii isaallee yaani akka seeraatti dhalaan badii namatti murtu maali waa inni balleessisa waan agarreef nu balleessa dhibbatti osoo salaamata isin hin gaafanne osoo waan takka isin hin goone Fooziyaa teenya buleessa teenya qaalii ta'a lubbuu cabxe nu dura kee dhiifama haa gaafatu sanboo daawwattoota Fooziyaa haa salaamu. Fooziyaa ni salaamata no Fooziyaa teenya haa jaartii buleessaa teenya duraanis dhuma hiidhate. Deeksisi khalaas gee Abrahaam keenya khalaas. Dhiifamudha. Khalaas rakkoon qabu. Ati badii ta'e beena. Abbaan namni kaalee jiru Dhiifama isin dolumaanuu dhiifama. Dhiifama kaan. Dhiifama Namtee taa'ite. nuti galuu keessatti Akkasuma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi jaallatamtoota chaayinaal Fooziyaatu akkami nagaa jirtanii isin jecha gaa. Ana Fooziyaa walitti aaruun gaa daawwattoota Fooziyaatiin walitti aaruudha. Daawwattoota kiyyaan walitti aaruudha. Angaa lafa dandamne namni gaa giseenii fi haadha manaatti hojii wallabii akka nama addunyaa guutuutti hojii wallabeetii yeelamaa magarsaatu namni haadha manaatti hojii wallabii gammachuun qabu jee sanumarraa kan ka'e gaa Fooziyaas jireenyuma keenya tolchuuf bultii teenya tolchuuf nuti rakkattee birraanis faraanis hanga dachaasis faaxeenis katume cuftiin bultii sana keessatti rakkuma ana raakaateen namni tokko cuftii wali bu'ee wal miidhee kan miidhame wal miidhees rakkoon anumarraa kan kaate saniifuu gaa Fooziyaa teenya irraan tana namni yeroo sanatti illee dogongora kana hunda akka dhufu godhe dogongorri kun dhufee magimaa dhufan jenee akkami fenna yaani dogongorri kun eega dhufe gaa harka sanillee
isii miidhoo osoo hin ta'in fooziyaa tuquu osoo hin ta'in yeroo san egaa birrumaa fi faraan faajii yaarree waan gidduu jiru isinis waan isaan hojii jirtu akka namaa egaa waan kana walitti buunee rakkoon dhuftee rakkoo san gaama fixuudhaaf isii saaqimaa fi kanatti illee deemtee mormaa kanaa tokko mana miidhame waan san cufa gaawwan isin maalaqatti baaftees akka isin itti miidhamtees kana booda saaqima geessattanis niin geessa ammoo akka isin amma dura baaftees niin kafala yoo hubattee saaqima ni geessa yoo itti immoo maalaqa isin haaqama baaftees birra kanneetiin jira saniifuu daawwattoota fi kabajamtoota keenya nu hundinuu gana ana Fooziyaa iftuudhaa birraadhaa faraanii faaxeedhaa dachaasii asaantiidhaa hundi keenya bakka takka walitti deebinee viidiyoo gammachuu asumatti manuma Fooziyaa kanatti yoo rabbi jee guyyaa jimmaa ta'us kamisa ta'us saftii ta'us walitti dhufnee gammachuu teenya isin garsiifna nuti amma booda viidiyoo nuti jedhenu viidiyoo karaa gammachuu viidiyoo tokkummaa tajaalalaa tabarnoota tanamlee waan akka diraamaa fiilmii yaadni nuti qabnu amma gama sirbaa kanafaa deebineeti waan gurguddoo daleenya malee waan jeequmsaa wal miidhuu wal cabsuu kana kan isaanis ni baana asumaan dhaamsa keenya kunis birraa. Egaa buleeyyan keessa akkanaati Ibrahim haa galatoomuu waa hunda haasee dhugaadhaan amma booda rabbiin rakkina nurraa haa qabu. Rakkinuma kanaatu waa hunda nuuf fide beektaa. Rakkina ilma namaa hedduu sheexaana himan keessa seena kanan rabbiin nurraa haa qabu. Alhamdulillah Ibrahim duraan gaanamni tokko ni belleessa. Abbaan fedhe ni belleessa rabbi qofa kan belleessine. Arra if bareetu waan san hunda dabbati beekee karaarraa deebi'uun waan itti nafin jechuudha xiyyaaf hin jee. Takkanaati arraan tana Fooziyaa achittuu nama asirgee hattaaf furmaatee illee ergeetiif dura meesiinii doonis saahibaatii deemnaa hadhu jeeni arrattis qabnee fiduu dandeenye. Akkasitti isaan kana ol dura fiduu dandeenye jechuudha. Badii isaa beekee kunoo maallaqa illee waan itti baafne illee gosan biraan jira. Hanga kun dhibbaa takka Yemanii itti baafnee jira. Kunoo maallaqa illee nakkannee jira. Akkasitti waan Fooziyaa teenya baafte akkasitti deebisuudhaaf waan hundaa kanaa ol taatus yoo ittiin fayyillee amma booda haakmanaa geessaa jedhee tana hundaa'u jechuudha manatti. Fixannee dhufne kana hundaa'u yoon fayyiin amma haakma deebisee naan laalaa. Fooziyaas ni gaafanna san booda illee hin dhufne haakma dheexee moo si geessan moo sin geessine ni gaafanna. Takkanaati kunoo iftuu geessan wanni isin baaftan tana qabe. Dhaabbaddume birraa dura. Salaamtaan gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa jirra jirtu isin jechaadha. Ilmaan Oromoo martinuu bakka jirtanitti nageenyi isin fi fayyaan isin faana haa jiraatuun isiniin ja'a. Salaamtaan teenya to'onni irraan kaatee gaata obboleeyyan keenya kana hundaatu gartee qilleensa irraan barartee isin bira haa geessuun isiniin ja'a. Arraan tanagaa hordoftoota kiyyaa wajjis isaanillee gartee yaada koomantii jiratan haa kannani. Anarraan tanaa iftu birra farahan. Amma nuti duraanillee wajjin jirra akkasumatti waan tana as fennee jirra. Dhuga yaadni keessanis illee bareedaadha. Furmaatee illee dhuftee harka darbuun natti ulfaatte. Anis fi wallaa furmaatee illee na dhuftee lakkii jechuun natti ulfaate. Ammoo anodumaan taa'uuti waan halkan sanii natti yaadadeen. Abrahaamii fi gartee Faatumaanii fi Maammeen waan hin taane irratti hojjetan. Si galtee? Amma isinis ajaa'iba isinitti hin ta'in hawaanni tun. Waan nu ajaa'ibsiisu miti. Waan isin irratti hojjete waan biraati. Aniiftuu hedduun si kabaja hedduun si jaalladha bareediti. Abbaan mana keetii manatti si galuudhaaf waan kun hundi isinitti dhumuudhaaf ani hedduu takka hin gammade. Ijoollee teessan keessa gartee walitti dachaatanii wanti ta'uudhaaf hedduu takka hin gammade. Ammoo Abrahaam gartee ijatiyya dura dhufu abadan mamaa hundan teenyaan abadan anamma yeroo inni ol kee kana dhiifama naan joo kana hedduu takka natti ulfaatte maaliin jaagaa namni jaankatti dhufan jechuufiin isin kabajee gartee yeroo isin wajji deemtan san akkumaan isin godhu dhabaafiin isin ol naqeen. Akkumaan isin godhu dhabaafiin isin ol naqee ani gartee nama maallaqaas kanaaf jettanii naannoontii gootanii miti alhamdulillah obboleettiin siyyana cinaaf dhaabbatte abbaa mana siitiin akkasii miti isaan iddoo dhumte an Abrahaamis narraa fuudha kabajaan nu iddoo jira kana mana keessanii narraa yaa. Amma kalee manguddummaa dhuftee fixanii amma dhagi rabbiin je kalooleen haraaramne guyyaa saddeetanitti xiyyaa miti je. Nin beekaa. Khalas. Amma maali jennee takadhiifama gocha hamaa inni faaxee fi isaa fi Maammadeen sirraa raawwatan daran waan na godhanis ni beekta Fooziyaa danuu na godhan san maali jechaan obseef murjaa alaabbaaf na xiyyaatee miti. Alaakkat jaayitee inni deemee narra fuudhee Fooziyaa keenya ni beekta tamaam maaliin obsee maaliin laale ta guyyaa baruu san hin laale
akkasuma dhugaadha. ايوه harkaan na bara dooru society oromo tamam arara na dabarte jiye waan akkana abadan du'e badamale harkaan na bare waan barisan dhiisu ittuma deebi'e gurgurna asni beeta laakiin rabbiin takara lama rasadi wali obsaadaaji kiyya sabri qabaadhaadhaaji namni sabri qabu kiyya jechuun sanii jee rabbi nama sabri qabu sanii kiyyaaji saniifuu sabri qabaachuun bareedaadha qoda olii kaa'uun bareedaadha rabbii qoda kaa'uun bareedaadha qaalii rabbiitti buluun bareeda lolee kana haramne kiyyaa miti nama hogguusu dhufe kanama dhufe samii katti dhufan dachiidha jenneetuma kabaadhannee waa hundaanis na yudduu fitan kun oolli jiranii faraanii fi biraanis. Akkasuma ni beeka isin afaanitti illee qaba iftuu kana hunda ni beeka beekee maatuun dhaq na jeeguun kasi ol seene Ibrahim tanuma guyyaa sana kasi na cinaa taa'ee gartee miilaa feerti akkasi na garaan biyya kun na dadhabe haa siifini ol nagee taatanii siifini angammatuutti jesanuma naaf gee halaas Ibrahim amma dhufee kan halaas akkamittuu ta'a narraa ugali hayyee maali guuttata siifina la niina akkasi nagee siina nagee fi fayyaa waa irra guuttatu waa irra guuttatu hanga shaara keessa araaro nuti araaro sanii fene obboleeyyin laal foozii akkamita rabbii keenyaahu namni walitti aaree guyyaa sadii taa'e nama xiyyaamti jee beekadhu tanaafuu namni tokko rabbi malee ilmi namaa numa balleessa foozii ta'e harkaa taate arraan tana faaxeen na tokko gorsiisee jee waan kan hundaatti naamee kan hunda na gooyisee jee nuuf mee jira nuti. Birraanni ilma dhiiraati akkamitti isa dogongorsiisa isa waan hin taane keessa deemina kan nurraa isa waan akkana. Taates ni bee meedhaaf waan taate ni bee naaf taateemi bar taate bar wanni takka bar wanni takka hutta kan deemti. Waan kutte galaanni afu dhugan afu buleeyummaa ta'e jabeeffachuudhaaf si faayita yurtona malee akka gaariitti siyaa fayyadu tamam arra waan guyyaa san siif iftuun baaftan san finnee dhufne nuti ani waan baasanii isin barbaadu eenyuun beeka araarama Abrahaamillee hin barbaadu faraanii fi narraa fuudhaa haadha laa kanan jiinkaa guuttata foozii ta'e dubbama ani abboleetti tiyya qaali waan inni irra guuttatu takka hin jiru ani tiyya naafaa ta'e sun Abrahaam fuudhaa haadha dhaabume foozii harka wal qabnaan isaa harka wal qabnaan nuti oromoo obboleeyyanii bar jechuu obboleeyyii wajji dhalateerra biyya namaa kana keessa wajji tureetu waa meeqa wajji barsee beekatu namni biyya namaa wal bareedaas tanabbii calamaa sasan hunda beenyaa wal qabannee waliin Awo, para qué mal tan formate ana moni le formate erger dala kar brenda ka dala arum mala de formate erger isin tuna abdi jechuudha formate dufte ayye di formate erger ebar jette wal musiga tigatti waan ifatu mala khalat islam foziyata yete ولا برانك سرقة ديفا ما قطعت ما نخير أو خلاص قطع خبرات ما فوزي أتنم ويا دين ماسك formate un tafiti goleti tigete لا قطع فرانك يتورا إسقى فوزي أكمل رؤيا لا وردفتو دابي خبجمتو لا بيد أبو فوزي أنا بقى أنا صوت جرونو تجيرمتي ما نكرر أنا صوت جرابر فوزي إيرو أنيس بر وان تقوانا تجي فدو هاتي أما فرانكي خنا كيس ما تبدي ما فوزي هذا فرانك بيزين نقول تبدي سعادي لا أماني سميتا هو بوتا كتكاس وقال وانسي جتوا عرف كويسن سنيتو إسي أفسي جران جهة كبدية كيلو جران براين هكذا كبدية جماعة ما إسي تناقيسا فيلم واني بيتي فرانكي نقول لغار فكيسته لغار أكسي أنا مالك إبراهيم جولالو فينغرتي أرسوف ما في نسر وانا كنا وجدة مني أنا قرتي هذا كانت اللي هنك أبو ريفا مع إبراهيم فرانكي سنجيتي جرافة ولا بورتي أتياس غرقة لغير أردفتو تدب فرانكي خلاص إفتو لنا لما فولا غرقة تشوي فرانكي هاي جارسة يكمل لك خلاص فرانكي لا جارسة كبر أنا بديرنا يعني سمارو دا وتو تافه خلنا وان برانك كنّي أبا من خيات خنّي أنا سيسينجا ولا سقيتوني هو رفعتني رافض أبيفتي عن خنا كان بقولهم كبجي قلتهم وردفتو تافه خبجمتو تسيقية قياسا أكان تعبمت خنين قرتي مالك اللي فودي فرد ديمون الجرو عن قبين كابو هند يسيتو دواء وهند بيتي دكتورة تسخني وهند يسي حسابه أوان تكم بافنه هتشو وهند يفتو لتبافتي بدي إبراهيم الرايو فونله
iftumaaf deebi'a malee ani kuni waan hin fudhadhu takka illee hin jiru maali ani dhugaan na fayyisa hordoftoota akkuma fooziyeetti guyyaa san isiin sama laga farra fuutee deemtu jedha ana hawajidha galatoomii akkasitti iftuun waa hunda boodaa hafa waan san boodaa baafte takkanaaf nuti kana fayyaa isii haa taatu inni fine amma gaa viidiyoo dura maali viidiyoo dura sa'u yoorchi wallaan sabaasan mana maragasitti wanni baaste abadan hedduudha waan shakka galatoom la daawwattoota samaan taatee dura kan خلاص أنا لا وأنا كان عندي لا افتو في الرديف السماء لا نبليان كي يدوغان نفاجي سمالي مالين نسفايسو وأنا كان أتكلم هنجرت مالي في جنان nuti obboleeyyanii nuti gammachuu isaaniitti gammachuu teenya hatta baatii meeqa yoon taa'eeru waan akkanaa irraa fudhachuu abadan numan qabnu maaliif jennaan inni obboleessa keenya namni hin balleessine hin jiru balleesse ani sababa obboleettii tiyyaatii fi sababa obboleessa kiyyaa irratti gartee karaa kontuunarra dhufte ay dalagaa irraa hafee mana taa'ee jee waa fudhachuu numaa hin qabnu kan aadaafillee hin qabnu obboleeyyan kiyya kunoo obboleeyyan kiyya qaqqaaliin kun akkanatti dhufanii mana kiyyatti gartee dhiifa manaan jechuun isaa kunu isallee gartee akka nu kabajee isaanillee kabaje kanatti rabbiin gartee nu olitti isaa kabaju inshallah akkanumatti illee ka beekee gartee fuulduraaf illee badii kanaatti hin deebine rabbi haa godhu isaanillee olitti haa jabeessu jaaddu ay godhaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani dhufe isaanii hundeenee maaliif jennaan galuu saatittu kasi viidiyoo arkeen iftuuti yerraa fuulasi ifa agarraanu fayyee galata fitadhe maali bade aara fitadhe jechuun irraa dhume arri alhamdulillah rabbil alamin dhufuun isaaniitis badii miti dhufan antana durattuun fitadhee jira wanta gagaraa hin qabu akkasiin isin jaa ganaan isin azuuma ganaan akkasi gammachuu keessan akka gaariitti mana keenyatti isinii godha waan akkanaa khalaas dhumartee jirti na iddoo ganaa alhamdulillah rabbil alamin amishani obboleettiin tiyatu gammachuun nurraa argamte alhamdulillah rabbii illaa lakkana waa hundaa nurraa tachaa deemu jira rabbumaa tachaa deemu jira gocha bu'eessan hundaa'u laaftu moojitti maashaallah faateellee inshallah isiidhaas waliif fayyifna takkanaatti rabbi khayri haa godhu faateen nutti aaran waqabdi gaa beekamaadha walitti aaramna nageen nu jira hordoftoota keenya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.